Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Hayyee gaba kana nagaan dhuftan dhiyaadha. Har'a mata dureen kiyya waan irra dubbachuu deemu haaluma siigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi akkaataa amma biitii Itoophiyaa san itti jirtu irratti dubbachuun barbaada. Yeroo arraan tana mootummaan Itoophiyaa mootummaan bilisiginnaa jechuudha biyya kuffisee jira. Jiruu fi jireenyi uummata keenyaa haalaan nama gaddisiisa. Uummanni keenya waa bitatee nyaachuu dadhabee jira. Uummanni keenya jiraachuu dadhabee jira. Jireenyi uummanni keenya keessa jiru jireenya gadadooti. Kanaaf ka'umsi qaaloomina jiruu wanni ka'umsa ta'eef keessaa tokko nageenyi dhabamuu, tasgabbiin dhabamuu, dimokiraasiin dhabamuu, mirgi dhala namaa dhabamuun mootummaalleen ifii kuftee uummatallee jiruu fi jireenya haala hamaa keessa galchaa jira jechuudha. Uummanni keenya arraan tana waan nyaatu dhabee beelawaa jira jechuudha. Baale qofa keessatti nama miliyoona 3 miliyoona 4 olii beelawee jira. Bara mootummaa takkallee keessatti uummanni keenya beelaaf saaxilamee akkanatti hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Mootummaan bilisiginnaa kun mirga dhala namaa kabaju didee, mirga dimokiraasii kabaju didee, mirga siigaltee rabbiin uumaan namaaf kennullee kabaju didee arraan tana uummata ajjeesuu, uummata biyyaa baasuu, uummata hidhuu gochi inni godhaa jiru kun walitti ida'amee kufaatii hamaadhaaf mootummaa fi uummata keenyallee kufaatii hamaa keessa galchee jira jechuudha. Mootummaan harka namaa eeggattee hadhaadhaan sadaqaa kadhachaa mootummaan jiraatu takka mirga dimokiraasii hawaasa isaa kabajuun dirqama. Mirga dhala namaa kabajuun dirqama. Mirga dimokiraasii kabajuun dirqama ture. Mootummaan Itoophiyaa tun warri phiiphii kun akka waan mootummaan tun rakkoon uummataa isaan ilaalletti. Akka waan mootummaan tun diinagdeedhaan dandeessee akka warra diinagdeen badhaadheetti, akka warra diinagdeen guddatteetti lafa dhiitaa karoora kiyya malee karooraan ifii fadhe karoora siigaltee Itoophiyaa dullattii deebisu malee jedhee arraan tana dippiloomaasii hunda ifirraa muree jira jechuudha. Dippiloomaasii ifirraa muree, gargaarsi ifirraa muree, gargaarsi gama hundaanuu dimokiraasiinis, mirga dhala namaatiinis, barnootaanis, teeknooloojiinis, waa'ee misoomaatiinis karaa hundaan kan dhufu arraan tana sababa bilisiginnaa uummata irra fe'ee uummanni bilisiginnaan fudhannu jedhanii waan mirga isaaniitii fi mirga dimokiraasii qofaaf mootummaa dura dhaabbataniif arraan tana uummata ajjeesee karoora siigaltee Itoophiyaa dullattii humnaan uummata irra kaayuudhaaf humnaan itti deemuun isaa mootummaa Abiyyi Ahmad irra kufaatii hamaadhaaf kufaatii keessaa bahuu hin dandeenyeef isa saaxilte jechuudha. Namni diinagdeen badhaadhe, namni diinagdeen guddate, diinagdeenuu guddatte gargaarsa addunyaa hin feetu, namni gargaarsa addunyaa hin feene dhugaadha. Karoora siigaltee
humnaanillee nama fudhachiisuu xiqqoollee taatu sii galtee ni danda'a jennu. Biyya gargaarsa parsantii 75 ol gargaarsaan jiraattu. Biyya kadhattee jiraattu. Biyya guyyaa tokko sii galtee gargaarsa jalaa baatee hin beekne. Duuba lafa dhiituun mootummaa Phiiphii arraan tana kufaatii hamaadhaaf isaan saaxilee mirgi dimokiraasii dhabamee mirgi dhala namaa dhabamee biyya san keessatti walitti bu'iinsi hamaan biyya Itoophiyaa keessatti uumamee sabaa sablammoota wal rakkaasuudhaan lolli sabaa hamaan Itoophiyaa keessatti deemaa jira jechuudha. Yeroo lola sabaa jedhu ammaas wanni beekamu qabu mootummaan kun warri Phiiphii kun sabaa sablammoota Itoophiyaa hundaa'uu sii galtee achi darbee jite saba Amaaraa qofa ifin maxxansee saba Amaaraa michuu godhatee ifin maxxansuun mootummaa kanaa arraan tana kufaatii hamaadhaaf isa kuffisee jechuudha. Kufaatii hamaadhaaf isa kuffise. Sirna Minilik duraanii saniin deebisee jechuun isaa kufaatii hamaadhaaf isa saaxilee jechuudha. Akka malee sii galtee kufaatiin mootummaa silaa'uu umriin isaa gabaabdu mootummaan kufaa jira. Wanni nama gaddisiisu garuu wanni nama rifachiisu wanni garaa kan akka malee nama rifachiisu uummata keenya kan waa bitachuu dadhabee kan jiraachuu dadhabee kan dinagdeedhaan kufee kan ilmaan isaatii daftara bituu dadhabe kanaatutu akka malee garaa nama nyaata. Akka malee garaa nama nyaata. Mirgi dimokiraasii mootummaan Itoophiyaa arra cabsee hiree uummataa moggotti dhiisee hiree tanumaan ani isinii qopheesse karooraan ani isinii qopheesse karoora Minilik karoora abbaa kiyyaatutu galma ga'uu qabaan arraan tana kufaatii hamaadhaaf isa saaxiltee jirti. Karoorri inni lafa kaayyatee deemaa ni ture arraan tana sii galtee riphee lolaa hedduu uumee jirti. Riphee lolaan san sadarkaa mootummaa cabsuurra gaanii jiran jechuudha. Kana namni waan takkarraa mootummaa waan takkarraa dogongorarraa deebi'uu hin beekne mootummaan sii galtee jaamaan mootummaan mirga uummataa hin kabajne mootummaan mirga dimokiraasii hin kabajne mootummaan ilaalchisaa kan ilaalcha jaarraa 150 duraa mootummaan ilaalcha akkasii tarkaanfachiisuu barbaadu kufaatiin isaa akkuma qarqara kufaarra ga'ee qarqara kufaatiin irra ga'e kana kunoo kufaatiin isaa dhiyaatee jira jechuudha. Kanaaf haalawwan nama dhagaamu uummata keenya miskiina uummata keenya kan jireenyaan miidhamaa jiru uummata keenya hanfatara nyaatee laaqana akkamittiin nyaadha jedhee jireenya kanaaf cinqamaa jirutu biyya Itoophiyaa san keessatti hedduu nama gaddisiisa. Akka malee nama gaddisiisa. Kanaaf sabaa sablammoonni biyya Itoophiyaa tokkummaadhaan mootummaa humnaan deemaa jiru kana mootummaa sii galtee sadarkaa addunyaatti faradaan biyya bulchaa jiru kana mootummaa sii galtee rogoo hundaanuu riphee lolaafitti uumee riphee lolaan san hundinuu kufaatii hamaarra mootummaarra geessaa jiran kana sabaa sablammoonni Itoophiyaa hundinuu kaatanii sii galtee qophootanii riphee loltoota amma sii galtee rogoo hundaan mootummaa tana kuffisuudhaaf qarqara hallayyaarra geesse kanatti dabalamtanii mootummaa kana xumuratti godhuutu barbaachisaa jechuudha. Taa'uun hin barbaachisu. Osoo jireenyaan miidhamaa jirtu osoo mirgi kee sarbamaa jiru taa'uun qaanyii guddaa falmachuutu barbaachisa. Sabaa sablammoonni qabsoo Oromoon gaggeessaa jirtu maddii dhaabbadhaa mootummaa kufee jiru mootummaan Oromoo fi Tigreen Tibeleefiin kuffisaa jiran tan qarqara hallayyaa jirtu tana xumuratti godhuun yeroon isaa amma. Yeroon isaa amma. Amma fakkeenyaaf naannoo Amaaraa tana guutuutti sii galtee warri Tibeleef Dabra Taaboor har'a qabatanii jiranii
naannoo Amaaraa tana waldiyaa to'annoo sii galtee warra TPLF kana jala jirti. Wallaggaa tun guututti gaachanni saba Oromoo WBO'n to'annaa isaa jala oolchee ummataan of bulchaa jedhee seera gad diriirsaa jira jechuudha. Godina Gujii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Phiiphii ari'uudhaan booji'uudhaan cabsuudhaan yeroo arraan tanaa godina Gujiirraa Ilaanqaa Booranaatti waraanni bilisummaa Oromoo lafa hedduu qabatee to'atee to'annaa isaa jala jira jechuudha. Wallaggaa kana guutuu sii galtee to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jira jechuudha. Kanaaf sadarkaa kanarra jirti qabsoon riphee loltoota Itoophiyaadha. Kanaaf sabaa sablammoonni Itoophiyaa hundinuu yeroon itti kaatee sii galtee mirga keetiif falmattu. Yeroon itti kaatee warra TPLF kanaa fi waraana bilisummaa Oromootti makamtee hiyyummaa keessaa of baaftu, jireenya gaddaa kana keessaa of baaftu, jireenya hamaa kana keessaa of baaftu, jireenya hidhaa fi ajjechaa kana keessaa yeroon itti of baaftu amma waan ta'eef ka'iitiin waan qabduun qabsoo godhuutu barbaachisaa jechuudha. Qabsoo godhuu barbaachisa. Mootummaan kun yoo haala kanaan cufte sabaa sablammoonni warri qabsoo irratti hin hirmaatiin booda waan dubbatan hin qabdanii jechuudha. Kanaaf akka dhaamsa tokkootti isinii dabarsuu barbaada. Kanaaf hanga guyyaa biraa haasoo biraatiin wal arginutti nagaan jiraadhaa. Miidiyaa keenya bilisummaa Oromoo miidiyaa kan jiru kana subscribe share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Galatoomaa fayyaa daanagaatti.